Yoo ofii keetii yoo gabuu bulte mucaa kee yoo maal goote keemina wajjin qubataa buluudha. abbaan mucaadhuma isaa kanallee ilaalee dhufee waan kennu Waa tokko wanti inni kennu tokko hin jiru. maqaan keenyatti. Maqaan koos beeree. Akka mucaan kun kan keetii Ankooti. umuriin isaa meeqa? Waggaa 3. Eenyu maqaan isaa? Imraan. Abbaan manaa keessa jiru. Abbaan manaa kooti amma nagatee erga deeme ji'a lammaffaa qabaa jira. Bakka inni jiru hin beeku garuu katamaaruma kana keessa jira jedhama. Ani ija isaan agarre amma yoonaan. Dhufeensi ilaaluu? Dhufeenaan laalu nagatee deeme agabuuruma kootti nagatee deeme akkuma ta'ettan kan ulfa jaa sagalii baadhadhee qoraan waan arge qaqqashireeruma hin jiraata. Qoraan falalxee moo? Qoraan falatee barsaa fi waan arge bitee tan falatee birrii namarraa liqeeffadhee sayyuu. Nagadeetan isiinuma buutee isiitiin fayyadamaa dheetan jiraataa raqaa ji'a lammaffaa qabaa erga deeme. Ulfaati amma? Ulfa ji'a sagalii. Ji'a sagalaffaa qabatteerta? Mana kana kiraa keessa jirta? Birrii meeqa kaffalta? Birrii 1,000. Mee amma mana keessaa waa qabda? Waa tokko qabu mana keessaa amma biddeenuma biteen bulaara waa tokko wanti hin qabu tokko hin jiru. Wallaahi? Wallaahi. Mucaa kee maal nyaachistaree? Qoraan itti hima gurguree tan yoo siin gurguramte nyaadhee yoo siin dhibamte agabuuruma koo buluu. Yoo ofii keetii yoo gabuu bulte mucaa kee yoo maal goote keemina wajjin qubataa buluudha. abbaan mucaadhuma isaa kanallee ilaalee dhufee waan kennu Waa tokko wanti inni kennu tokko hin jiru. Omaa moo? Wallaahi. Ati Imraano qoy ababbaan kee dhufne as maal rakkatte ammati? Maal sii bitu? Natti madhuka? Maal jette? Na Zubeerii abbaa Rashaa deemnee dhufne dubartii daa'ima tokko qabdi ulfa ji'a sagaliitii abbaa manaa gatee deeme mana kiraa inni keessatti gatee deemeen abbaan ari'atee jennaan mana biraa kireeffattee jiraataa jirti. Kiraa manaa qarshii 1,000 kireeffattee jiraatti. Garuu nuti deeggarsa jalqabnee turre. Deeggarsa karaa tiiktookiitiin jalqabnee lafa biteenan manni ijaaramuu jalqabee ture. Manni ijaarame kana fakkaata. Haa ta'u malee garuu saanqaan qabu, foddaan qabu, meeshaalee mana keessaa tokko hin qabu. Kanaafuu isheen immoo da'uudhaaf ji'a tokko gartuu hafeetti ji'a saglaffaa keessa jirti. Kanaafuu abbaan rabbi isin laaffisee viidiyoo kana sheer godhaa. Nama baay'ee bira naa qaqqabsiisa. Abbaan dandeessan immoo lakkoofsa akkaawuntii obboleettii keenya Zubeerii abbaa Rashaa kana irratti waan dandeessan gumaachaa isin jechuun barbaada. Abdii Geetaachoo Abbabeetii, inni Abdusalaam Warquutii, galatooma.